religion which degrades the woman, which subjugates the woman. Arantana kara geenyutti Islaamummaan amantii dubartoota cunqursu jaamee asooma. Amantii dubartoota qaqqabu jaama. Deebisaa guutuu dhimma kana argachuudhaaf kaaseeta kiyya kan mirga dubartootaa Islaamummaa keessatti jiru laaluu ni dandeessu. Yeroo nama qabu gad fageenyaan akka haasa'u naaf hin ayyamu. Garuu warra lixaa kan mirga dubartootaa kabajnee irra jaan xiinxaltanii olaaltan dubartoota cunqursaa jiraachuu isaanii hubattu. Warri lixaa waa'ee dubartoota walaboomsuu haasa'u. Garuutuu wanti isaan walaboomsuu jaan kun karaa biraatiin kabaja isaanii xiqqeessu, nafsiyyaa isaaniitti taphachuu fi qaama isaanii qullaa taasisuudha. Warri lixaa dubartoota kabajaa isaanii ol kaasnee irra jaan. Garuu maqaa aartii fi aadaa juun kabajaa isaanii gad xiqqeessuun gara sadarkaa sanyoo fi meeshaa dhiirri fedhinnaa isaa irratti guuttatuutti gad buusan. Maqaa aartii fi aadaa akkasumas walabummaa juun warri lixaa maal dalagaa jiran? Ijoollee teenya ta dubaraa gurguraa jiran, haawwan keenya gurguraa jiran, obboleeyyan keenya gurguraa jiran. Indiyaan waa warri lixaa waggaa muraasa dura dalagaa turan amma hordofaa jirti. Waan gaarii hordofan hin balaaleffadhu. Waggaa 20 dura wayitaan mana barumsaa ture. Gaazexoonni hedduun isaanii qulqulluudha. Suuraan dhalaa qullaa dhaabbattuu gaazexaa irratti maxxanfamu ture. Garuu har'aan tana gaazexaa feeta yoo laaltan gaazexaawwan gurguddaa fi kanneen guyyaa guyyaan maxxanfaman hedduun isaanii inumaa hundi isaanii jechuu ni dandeenya. Suuraa dubartootaa ofirraa qaban. Fuula ispoortii irratti illee taphataa beekamaa eega mul'isaniin booda suuraa hiriyyaa isaa ta dubaraa kaayan. Hiriyyaan isaa ta dubaraa dhimma kubbaa sanirraa waan isiin qabdu mooji. Isaan gaazexaa san gurgurachuu barbaadu. Waan kana garuu dubartoota walaboomsuu jechaa nutti himu. Ronaldinho ammaqaa taphattoota hedduun beeku. Jara kana cinatti hiriyoota isaanii kan dubaraa argitu. Nama kiriikeet taphatus kaasanii hiriyyaa isaa ta dubaraatis biraan mul'isu. Kanaafuu fuuluma ispoortii irrattu oduun waa'ee dubartoota sanniinii jiraachuu baatus suuraa dubartootaa mul'isuun isaanii oolamu. Gaazexoonni hedduun waan dabalataa saplimentarii qabu. Gaazexaan The Times of India gaazexaa afaan Ingiliffaatiin gurguramu keessaa sadarkaa duraarra jira. Gaazexaa guyyaa guyyaan maxxanfamu kan haalaan gurguramu. Inni kun waan dabalataa kan Bombay Times jedhamu qaba. Jiraattonni Bombay wanti dabalataa kun maal akka of keessaa qabu ni beeku. Keessatti fuula sadaffaa irratti. Kun mala isaan fayyadaman. Mala kana fayyadamanii The Times of India akka haalaan gurguramu taasisan. An Times of India balaaleffachaa jiru. Guyyaa hunda gaazexaa kana waan hin dubbisuuf waa'ee isaa sirriitti hin beekaafin irraa dubbachaa jira. Isin waa'ee gaazexaawwan kaawwanii dubbachuu ni dandeessu. DNA, Hindustan Times hundumarratti maqaa dubartoota bilisoomsuu juun yoo isaanitti fayyadaman argitu. Gurbaa gaazexaa naannoo isaa gurguruun Times of India qofa naa kenni. Bombay Times hin barbaadu jeen. Gurbaanis bilaashii barnaan jee. Anillee Bombay Times yoo naa kennite maallaqa siif hin kafalaan jeen. Gurbaanis lakkee kun tolaan kan nama barri hin cinqamin naan jee. Anis deebisee isa san hin barbaadu. Gaazexuma guddicha qofa naaf kan hin jeen. Kun mudannoo kiyya kan waggaa muraasa duraati. Har'a garuu gaazexuma guddicha irratti dubartoota arguun baramee jira. Fuula ispoortii haa ta'u, fuula oduu idil addunyaa, akkasumas fuula qoosaa fi baacoottis haa ta'u, bakka wayitti dubartoota arguun keessan hin oolamu. Sababa kanaaf magaalaan gaazexoota hedduu dabalaa dhufee jira. Maqaa dubartoota bilisoomsuu juun, maqaa aadaa fi aartii juun dubartootatti fayyadamaa jiran. Beeksisa hedduu keessattis dubartoota argitu. Beeksisa mootorsaayikilaa ilaalaa. Indiyaa keessattis haa ta'u biyya biraatti dubartoota hangamtu mootorsaayikila oofa. Parsantii tokko gad ta'u. Indiyaa keessattii fi biyyoota biraa keessattis dubartoonni mootorsaayikila oofan parsantii tokko hin caalan. Haa ta'u malee beeksisa mootorsaayikilaa irratti dubartoota argitan. Maaliif? Waa'ee beeksisa BMW tokko naaf himanii turan. Makiinaan BMW jedhamu makiinaa haalaan beekamaadha. Akkuma Mercedes makiinaa beekamaadha. Dargaggoonni hedduunis makiinaa kana filatu. Meeshaa itti fe'achuufis ta'ee saffisni isaatis jabaadha. Namni tokko akkanaaf himetti footoo beeksisa makiinaa BMW cinaa intala bikinii uffatteetu dhaabbatee jira. Barreeffamni irratti barreeffame immoo ammuma ofaati ilaalaa jaa. Intala moo makiinaadha? Maal dalaguu jirtan? Ijoollee teessan ta dubaraa gurguruu jirtanii? Haawwan keessan, obboleeyyan keessan gurguraa jirtanii? Islaamummaan walaboomsuu akkanaa kanatti hin amanu. Yoo isin kun walabummaa dheettan nuti ammoo waan ifii qabnutti gammadoodha. We love our sisters, we love our mothers, we love our wives, we love them, we respect them. Nuti obboleeyyan keenya ka dubaraa ni jaalanna. Haawwan keenya ni jaalanna. Dubartoota keenya ni jaalanna. Isaan jaalanna, isaan kabajna. Isaan kunuunsuus ni barbaanna. Mirga walqixaa isaaniif kennina. Waa'ee mirga dubartootaa gad fageenyaan baruu yoo feetan kaaseeta kiyya mirga dubartoota islaamummaa keessatti juulaala. Haasawaa kiyya ilaalcha dogoggoraa ka xumuraa isin ibsee golabuu yaala. Inninis islaamummaan seefiidhaan babal'ate jedha. Yoo gara afaan biraatti hiiktan nageenyi seefiin babal'ate jechuudha.
wayita gara galma kanaa seentan seensarratti suuraa egzibishinii qophaa'ee xiinxaltanii ilaaltanii jiraattan wantoota karaa dogongoraatiin ibsaman hedduu qopheessinee jira. Sunis dachiin diriirtuudha, roksadeen iskuweeridha, 2-5 shororkeessummaa islaamaa kanneen jaanni jiru. Wantoonni inni amma isinii ibse kunniin waan wal fakkaataadha. Dachiin diriirtuudha jechuun dogongora, 2-5 miti. Haaluma wal fakkaatuun islaamummaa fi shororkeessummaanis waan walii faallaati. Akkasumas ilaalcha dogoggoraa haalaan baratamaa ta'e dabalataanis ilaalcha dogoggoraa deebisaan haala gaariin itti kenname. Deebisaan kunis hayyuu seenaa beekamaa Delesii Olerii jedhamuun kitaaba Islaam at the Crossroad jiru fuula 8 irratti akkana jedhamee ibsame. Durduriin fiinxaleessitoonni musliimaa seefii qabatanii addunyaarra naanna'uun namoonni islaamummaa akka fudhatan dirqisiisanii jiru jiru durdurii kijibaa fi dinqisiisaa warri seenaa haalaan irra deddeebi'aa haasa'u ta'uu isaa seenaan ifa nuuf godhee jira jedhe. Durdurii kijibaa haalaan irra deddeebi'ame. Myth that historians have ever repeated. And we know from history that we Muslims, we ruled Spain for about 800 years. Seenaan rakkoo hubannutti nuti musliimoonni Ispeen waggaa 800 oliif bulchinee jirra. Nama tokkollee dirqisiisne islaamummaa akka fudhatu hin taasisne. Inumaa da'awaan haala gaariin irratti hin godhamne. Booda irratti waraanni masqalaa dhufee musliimoota dachiisan irraa dhabamsiise. Namnummaan tokko kan azaana godhu dachiisan irraa dhabame. Osoo barbaanne nama hunda sayfiitti qabnee amansiisuu ni dandeenya ture. Garuu nuti akkas hin goone. Nuti musliimoonni dachii Arabiyaa waggoota dabran 1400 oliif olaantummaan bulchinee jirra. Waggaa muraasa warri Ingiliz bulchee ture. Waggaa muraasaaf warri Faransaay dhufee ture. Ta'us garuu olaantummaan waggaa 1400 oliif nuti dachiisan bulchinee jirra. Haa ta'u malee arraas kiristaanonni kooptii kan miiliyoona 14 ta'an dachiisan irra jiru. Kooptii kiristiyaan jechuun kiristiyaanota jalqabaa jechuudha. Kiristaanonni Arabaa miiliyoona 14 ta'an kunniin islaamummaan sayfiin babal'achuu dhabuu isaatiif ragaadha. Nuti musliimoonni Indiyaa waggaa 1000 oliif bulchinee jirra. Osoo silaa barbaanne lammiilee Indiyaa hunda sayfii itti qabnee dirqisiisuun islaamummaa akka fudhatan godhuu ni dandeenya ture. Garuu nuti akkas hin goone. Arraan tana lammiilee Indiyaa keessaa parsantiin 80 ol kan ta'an musliimoota miti. Namoonni musliiman ta'an kan parsantii 80 ta'an kunniin islaamummaan sayfiin babal'achuu dhabuu isaa ragaa bahaa jiru. They are bearing witness that Islam wasn't spared at the point of the sword. Arraan tana biyyi lakkoofsa musliimaa hedduu qabdu Indoneeshiyaadha. Waraana musliimaa kamtu gara Indoneeshiyaa imale. Waraana musliimaa kamtu gara biyya walakkaan isaa musliima ta'e gara Maaleeshiyaa dhaqe. Waraana musliimaa kamtu gara Afrikaa baa dhaqe. Sayfii kami? Sayfii beekumsaati. Akkuma Rabbi Quraana keessatti suuraa Nahl suuraa 16 ayat 125 irratti udu ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana wajadil billati ahsan. Gara karaa gooftaa keetii ogummaa fi gorsa bareedaa waami. Falmii irra gaarii ta'een isaan falmi jedhe. Sayfii beekumsaatu qalbii namootaa to'ate. Sayfii sibiilaati miti. Sayfii ragaa quubsaa dhiyeessuuti. It's not the sword of steel. It is the sword of reasoning and understanding which is winning over people. Sayfii hubannootu namoota mo'achuu danda'e. Akka barreeffama barruu Bulee Intruuz irratti barreeffametti akkasumas akka kitaaba waa'ee amantiilee qoratu kan Almaaniik irratti bara 1984 irra deebi'amee maxxanfametti waggaa 50 keessatti amantiileen sadarkaa hangamiin guddataa akka jiran lakkoofsi kaayamee ture. Sunis bara 1934 irraa hanga bara 1984 tti kan jiru. Amantiin sadarkaa duraa irratti haalaan babal'achaa jiru Islaamummaadha. Parsantii 235 guddate. Kiristaanummaan parsantii 47 qofaan guddate. Wanti niin gaafachuu barbaadu waggaa 50 san keessatti jechuunis bara 1934 hanga bara 1984 waraana kamtu godhame namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman islaamummaa akka fudhatan godhame. Waraana kami? Sayfii kami? Sayfii beekumsaati. Sayfii ragaa dhiyeeffachuuti. Arraan tana akka lakkoofsi mul'isutti Ameerikaa keessatti amantiin haalaan guddachaa jiru islaamummaadha. Awurooppaa keessatti amantiin haalaan guddachuu jiru islaamummaadha. Wanti niin gaafachuu barbaadu lammiilee Ameerikaa kana eenyutu dirqisiisee islaamummaa akka fudhatan godhe? Who is forcing the Europeans to accept Islam? Ummata Awurooppaa eenyutu dirqisiisee islaamummaa isaan fudhachiise? Wayita miidiyaan islaamummaan dubartoota cunqursaa jira jiru kanatti namoota addunyaa tanarratti islaamummaatti seenaa jiran keessaa harka 2/3 yookaan parsantii 65 ol kan ta'an dubartoota. Ameerikaa keessatti namoota islaamummaa fudhachaa jiran keessaa parsantii 65 ol kan ta'an dubartoota. Namoota Awurooppaa islaamummaatti seenaa jiran keessaa parsantii 65 ol kan ta'an dubartoota. Wanti niin gaafachuu barbaadu islaamummaan dubartoota cunqursa taanaan maaliif dubartoonni Ameerikaa islaamummaatti seenan? Dubartoonni Awurooppaa maaliif islaamummaatti seenan? Dubartoonni Indiyaa maaliif islaamummaatti seenan? Maaliif? Sababni isaa islaamummaan
rakkoo dubartootaatiif waan furmaata ta'eef namoonni kunniin waan hedduu qoratan xumura irrattis rakkoo dubartootaatiif furmaanni islaamummaa qofa akka ta'e hubatan akkuman duratti isiniif ibse arraan tana islaamummaa irratti olola jabaa ta'etu afarfamaa jira miidiyaa irratti ilaalcha dogoggoraa facaasaa jiru fulbaana 911 booda immoo ololli kun sadarkaa guddaa arge islaamummaa maqaa balleessaa barreessuun ilaalcha dogoggoraa waa islaamummaa But I believe in the verse of the Quran. angaruu ayaa suuraa Ali Imraan suuraa sadaffaa ayaa 54 irra jirutti naman wamakaru wamakara Allah wallahu khairul makirin isaanis tooftaa baasan rabbiinis tooftaa baasa rabbiin ammoo irra caalaa warra tooftaa baasuuti eega fulbaana 911 as ololli isaan islaamummaa irratti odeessan ni jabaate haa ta'u malee fulbaana 911 booda islaamummaanis haalaan guddachuu itti fufe fulbaana 911 booda ji'a 10 qofa keessatti lammiilee Ameerikaa 34 ta'antu islaamummaa fudhate. More than 34,000 Americans accepted Islam. In Europe alone. Awurooppaa keessatti lammiilee Awurooppaa 22 oltu fulbaana 911 booda islaamummaa fudhate. Ani yeroo hedduu gara Awurooppaa deemeetiin jira. Gara UK fi gara Ameerikaattis deemeetiin jira. fulbaana 911 booda lammiileen Ameerikaa hedduun lammiileen Awurooppaa hedduun gama waltajjiin barumsa itti kennu dhufuu isaanii hubachuu dandeetiin jira. Kun gaariidha. Islaamummaan amantii akkamii akka ta'e baruuf isaan gargaara. Gariin islaamummaa qeequuf dhufa, gariin ammoo barachuuf dhufa. Nuti lameen isaaniitu ni simanna. We welcome both of them. We welcome both of them. I like people. Namoota sababaa waliin qeeqan niin jaaladha. Akkuma beeknu Umar ibn al-Khattab diina hamaa islaamaa ture. Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam du'aa isaa godhan. Booda irratti Rabbi isarraa jaalatu gargaara islaamaa jabaate. Sababa kanaaf wayita dargaggoonni Rabbi Joorji Bush dhabama isaa godhu jaan anammoo akkas hin jeena Rabbi hidaayaa isaa kan nu ja'a jee itti hima. Wanti amma hubachaa jirru adaduma isaan islaamummaa qeequu jabeessaniin islaamummaanis babal'achuu isiiti. Fulbaana 911 booda namoonni waltajjii kanatti hirmaatan baay'atanii jiru. Mombaayittis namoonni musliman ta'in hedduminaan dhufaa jiran. Duraan namoonni hundi gaafii akka gaafatan carraa isaanii kennaa ture. Haa ta'u malee waggaa muraasa asitti namoota musliman ta'iniif qofa carraa kennuu jalqabne. Muslimoonni garuu carraa argachaa hin jirru jaanii qomatan. Arraas inshaallah carraa duraa warra musliman ta'iniif kennina. Rabbi Quraana keessatti bakka garagaraa sadiitti waadaa nu seenee jira. Suuraa Tawbaa suuraa 9 faaya 33 irratti, suuraa Fatii suuraa 48 ayat 28 irratti, akkasumas suuraa Saf suuraa 61 faaya 9 irratti هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهر الدين كله. inni isa ergamaa isaa beekumsa faayidaa qabu qajeelummaan erge akkasuma diin haqaatiin erge diin islaamaa kana diin hundaa ol godhuuf osuma mushrikoonni jibbanu. However much the disbelievers don't like it. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. And enough is Allah as a witness. Amantiin kun amantiin fedhinnaa kee Rabbiif akka kennitu si godhu kun rakkoo ilma namaa cufaaf qofaa isaa furmaata. Haasoo kiyya ayaa Qur'aanaa suuraa Ali Imraan suuraa 3ffaa ayaa 19 irra jiruun xumuruu fedha. Talk with the quotation of the glorious Quran from Surah Al Imran, chapter number 3, verse number 19, which says, "Inna ad-deena inda Allah al-Islam." Rabbi wahayii isaa kan xumuraatiin amantiin Rabbi biratti fudhatama qabu islaamummaadha je. Wa akhiru da'waana alhamdulillahi rabbil alamin. The only religion acceptable in the sight of Almighty God is peace acquired by submitting your will to Almighty God. Wa akhiru da'waana alhamdulillahi rabbil alamin.